harran anis wareegama kaffala wallahi biyya dhibuu kottarran gaabbe. Wallahi ani illee irra Jawaar fa'aa wajjin silaan hidhamee hin gaabbe dhugaa rabbiitiin. Namni tokko tokko akkuma ana TikTok naaf seenee hin waraabne na taasisaa jira. Yeroo hedduu ni ilaala isa namni kun akka muumatti yaada anna dhiiba garuu wallahi dhugaa rabbiitiin. Meeshaa ergoodhaa mucaa kana biraan naaf dhiyaa'in isin jaa asalaamtaan tagannee assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na aarsee hedduu tagaraa na gubee. Namnummaan Oromoodha ishiin jiru kan Oromummaa nama wajjin qooddatu. Nama kana kanaan ani Oromoo jechuun nama sodaachisee jira. Dhiigni ilmaa walloo, ilmaa goota, ilmaa warqii, ilmaa leecaa kan ganna qamisan isa dhukkubsuu dhabeeti silaa biyya jiraadha irraa wareegama kafalaa. Akka keetii kana namni ajjeesuu dhiisii takkaa'u namni wareeguu dhiisiiti namnummaan as qabee ati wahi ji'eetuma wahi laaluu ni jira jee yaadani. Akka keetii kana shanii takkaa'u odoonii fi waraan abdii bilisummaa Oromoo odoon ta'in dubartiin gurra qabdii akka isiin jaartii bira qabxoonni hin beeku. Dhageessaami Oromoo arrabsuun duratti akka shanee arrabsuun duratti maalummaa shaneedhaa beekuu dirqama keetii siin jaa. Shanee jechuun shanyii gootaati. Marroo dirribaa siin jaan ficcaansa takka qeensa isaa hin geessu jee anni yaada. Dhugaa rabbiitiin jechuudha. Namni waa'ee Oromoo hin beekne, waa'ee Itoophiyaa hin beekne, waa'ee shanii hin beekne akkamiin ol ka'ee waa'ee kana haasa'uu danda'a? Fiidoo isaa dhumaati fiidoo isaa irratti hojjeqaa ilaalame waan inni siin jiru. Dhugaa nama kofalchiisa jechuudha. So ani na aarse. Arra ani immoo silaan Hacaaluu Jawwee akkasuma Baqalaaf Hamza Boronaa Shonshaddiin Xahaa wajjin silaa hidhamee hidhaa jira adda ittiin gaabboo jira. Dhugaa rabbii dubbachuu taanaan hidhaan geessadhaa isaanii wajjin taate jechuudha. Maaliif jennaan namni jechuudha waan jee isaanii himuun qabu isinis ni beektan yeroo hedduu jechuudha. Mi'aa isaanii jechuudha nama umrii teessee waggaa meeqa teessan illee fooqii dhugaa isa jaarratanii jiran jechuu isaan fura seenaa galmeessa jechuudha. Bakkeen nama waggaa 20 miti waggaa 30 lakkaa'amu mana hidhaa keessa dabarsise Oromoodhaaf jecha dhugaa Oromooti jecha. Jawween kan biyya jaalalaa biyya bareedduu biyya bilisaa irraa Oromiyaan duuti xiyyaas Oromoo xiyya keessatti jireenya xiyyaas Oromiyaa xiyya keessatti jeeti kagale. Waan biyya dhabee Itoophiyaatti gadasitti fakkaate mootakkaa waan jireenya dhabeetti sitti fakkaate. Kanumaafuu wal arrabsuun hin barbaachisu. Komantii jala yaada keessan bareedaan barreessaa wanta goggores naga hunda gatinaa isin jecha. Hayyoota keenyaaf yeroo takka takka du'aa godhaa. نبي خيرتي عليه الصلاة والسلام رحمة واسعة ربي رحمة جنة ربي أقول في دعاء سين خرجها إساني في اللي لك سمتي دعاء قدا السلام عليكم ورحمة الله.